lafa minaasni mazagaajan irraa fudhannaanani asitti galee. Eessaa isinirraa fudhate mazagaajan? Gama kana. Kan ibsa keessan wajjin qabdan duraan. Daandiin baasa jedhee fudhate. Daandiin baasa jedhee. Minaas jedhan gizee sana. Minaas mootummaa kam keessaa? Minaas jedhan gizee sana. Gizee jaanooyiiti. Gizee jaanoo Alasillaasee. Gizee sana isinirraa fudhatanii? Gizee jaanoo asis kan galee. Achitti isinirraa fudhatnaan asitti galcha. Daandii baafna jedhanii narraa fudhatan. Daandii maaliiti? Daandii mandara keessa deemu. Karaadhuma karaa eegaa kan ba'u kanumatti daandii. Bakka kamiin bakkee? Gama kana kun. Embassy Mascoobii ol. Embassy Mascoobii Kokkobaxibaa ol. Kokkobaxibaati ol. Tabbara. Qabbannaadhuma ol jechuudha. Qabbannaa ol. Jennaan gizee jaanoo Alasillaasee as galeetu asatti bakka. Asitti isinii kennanii amma kana lafa. Maal naa kennan kan mangistiiti. Hanqabaleeti kun amma. Hanqabaleeti. Itti kaffaltu? Nan kaffale. Ji'aan hin kaffaltu. Dhiillee dhuftee asumatti duwwii ta'ee kan asumatti nama qabadhee taa'aa jiru. Mana gandaa keessa jirtu jechuudha ammas. Maalan godhare. Asiis na dhiiban kan bakka itti deemu qabu asiis na dhiiban na duuba dhufanii ooftuun kun hunduu ana booddee dhaabbamee dhufeetu saffii dhabbaan ani galu. Dhiibanii anis hin jedhetu yaa rabbi situ beeka kanatti jedhetu ijoolleetu sabasabee kan mukticha jira. Gizeen dhufu axiriidhaan qabu kun hunduu bal'aadha. Axiriin immoo karaa kanaan kan jiru ibsuma kiyyatu nan bal'isa jedheetoo tirfii jiraa moti nan bal'isa jedheetoo axirii diignan qabalee dhufeetoo hidheetoo qabaleetti galche. Nu jedhaati hiikaa jedhanii ol dhufadhaniitti galche hiikamee ergasii bakka attamitti haa ijaaramu jettee ture asiis na dhiibanii dhufanii asiis na dhiibanii jiraanii iddoo tirteetti. Lafa abbaa keessanii waan dhaaltanii jiru waan argatanii jiru dhaalan. Isaan hin dhaalle malee lafa hin dhaalle. Abbaan keessanoo lafa hin qabu? Lafa hin qabu abbaan. Abbaan wantooti galee gateeti arsitti shirkaatti galee. Shirkatti galee eessarraa gatee deeme eessarraa gatee deeme lafa bakkamii qabaa jiru? Lafa tokkichuma kanuma lamii kana. Anuma lamii kana anuma warra isaanii shirkaatti galee shirkaatti lafa hundumaa ijaaree manas qabaa hundumaa qabaa shirkaa fagoodhaa ilmatti gateetu innis dhufee du'ee ilmi isaatis immoo shirkaatti du'ee amma niitii isaatiitu qabee jira obboleetti kiyyas du'e kan achi jiru shirkaa kan jiru akkamatti tokkichuma qaba ilmaa inni obboleetti keessan tokkichuma shirkaa kan jiru. Amma jira tokko jira deebi'eeti shirkaa jira amma achuma jira. Shirkatti yaaduma galee abbaan keessan? Xaareetti biyyaa baheetu achi shirkatti gale. Bosonatti galle bosonatti galle. Shaffanne? Shiftaama wantoota kaa daggachuulee zabxiyyaa taasisa gizeema. Akkos. Maalidha ture? Maaf shaffate maal dhabee shaffate? Wannoo xaaliyaanii shakashakeeti. Xaaliyaanii. Maalus ture? Baay'ee. Xaaliyaanii duulee ture? Xaaliyaanii baay'ee wannoo xaaliyaanii zabxiyyaatti hidhame wannoo daggachuulee safar jedhanii zabxiyyaatti hidhameeti hiikame bakka qabaniiti hidhame shiftaa ta'eetu wannoo jenna. Xaaliyaanota tidhe. Xaaliyaaniin maalidha keenya mamma keenyati. Mamma keenyati xaaliyaaniin maa akaakayyuun kiyyas duuleetii moti maacoo duuleet gale. Akaakayyuun keessanii. Abdii Jimaa. Abdii Jimaa maacoo duulee. Alamuunis duraanii irraa sababa fa'aa wajjin duule. Abbabaa Aragaay. Isaanii wajjin duule. Duula nagumaan galanii. Abdiin maal ta'e? Duula galee. Hundi nagumaan gale. Abdiin maal ta'e achitti? Achitti. Biyya Biyya sadiitti biyya maacootti. ofumaan Abbaan koo waan natti dhufti jiru. Biyya maacoo keessa. Booji'aan Achitti booji'aan. Akaakayyuu boci. Xaaliyaanii miti. Tigree. Tigree booji'ee. Lolli Tigree wajjinii. Tigree waliin ture. Baandalaa. Baandaa. Baandaa Tigree. Hin booji'anii. Shubbash ka. Shubbaa. Shubbash. Shubbaashee. Shubbash jedhan amaasanii Amaasanotatu boci. Okay. Ergasii maaltu ta'ee? Akkamitti biyyatti gale? Akkamitti biyyatti gale? Amaasanii harkaa bahee
akkamitti biyyatti gale seenaa guddaa qaba. Akkatti galetti hin gaafatan. Ana isa abbaan kulatti. Yeroo sanii tiksee godhan warri isa bocee jechuun qabe. Isaan jalatti galee tikseedhaa hoolaa qabanii fardas qaban warri sun waliin itti gale. Amaasonni sun. Yeroo san maal godhee hoolaan sun tumaalicha ta'e. Fardi sun immoo yoo xiqqoo akkasitti jedhe inu taane. Fardii fi fardas isatu leenjisa. Fardii fi hoolaan walitti galu. Maal godhaa huqqates jirrus itti tollee farda yaabbatee xiqqoo fagaatee deema yeroo hundaa xiqqoo fagaatee amma dhagna isaa amma deebisutti maal godhee hoolaa fardatti akkanatti jedhee yoo jedhu fardi nu taane hoolattii san lukaan irratti utaalee ajjeese hoolaa saniin achi warratti himee fardi kun quufee hoolaa ajjeese jedhetti. Saniin achi anatu nyaata jedhee yoo barbaadde nyaatu jedhee saniin achi hoolaatu maalis akka biraatitti ji'a tokko nyaata. Isa gabbatee waan ta'ee farda isa yaabbatee jalaa kutee biyyatti gale. Abdiidha kun abdii jimaa. Maqaan isaanii na jalaa bade kaan giseen turee ta'u bakka waliin gaafannu malee akka wanti gara haadhatiin raagoo jimaa wajjiniin ijoollee hangafaaf quxusuutii raagoo jimaa kun warra shubbuu ejersaatiif maal ta'a? Ilma isaaniitu dhalche. Akaakayyuu ta'aaf jechuudha shubbuun. Isaantu dhalche. Raagoo jimaa warri baqqalaa hoo? Baqqala heeyyii fi raagoo jimaa ijoollee hangafaaf quxusuuti. Obboleewwan isaan. Ijoollee hangafaaf quxusuuti. Heeyyii birraa. Waan shibuu ejersaadha. Adarjeen akka gaariidhaa si hima. Shibuu ejersaa jechuun naannoo Finfinnee keessa akka bulchan keessatti isa tokko. Shibuu ejersaa jechuun nama afran tokko ni jiran. Finfinnee naannoo Finfinnee kana hunda akka bulchan. Warra Finfinnee naannoo kana hunda akka bulchan keessatti shibuun ejersaadha nama tokkichaadha. Isaan keessatti. Kanaafuu waan kana immoo alan immoo keessa isaa beekuu osoo barbaadan anillee warra latiin dhagee xiqqoo isheedha. Baay'ee keessa seeneetiin hin beeku. Daraja bal'atan keenya kanuma garuu akka gaariidhaa waa'ee isaa kana addabaabaayii gorroo kana addabaabaayii shiboo ejersaa jenneeti dhaabnaa jenneetumaan mangistiin nurra diigee barbeetee addabaabaayii ture miti sun addabaabaayii shiboo ejersaa jennee dhaabnaa jenneetu addabaabaayii gorroodhaa amma diigame kana addabaabaayii ture miti warri keenya kana hundaa achi keessa akka jiru warri gullalleen achi jira. Shubbuu ejersaa warra gullalleeti. Gullalleedha. Barrak jedhanii warra gooftaa ereed bira jedhanii. Barrak jira gaariin jedhan beekaa gaariin jira. Amma achi warra gosa maaliif warra gooftaa ereed jedhan ayyaanillee isaanii jira jedhan akaakayyuu kiyya. Gosti keessa maal? Kiyya moo? Kan abbaa keechanii jechuudha. Kan abbaa kiyya galaani ka'a. Kan haadha tiyya. Karaa warra beebeeti waan ta'eef jechuudha. Haadha tiyya warra beebeetu faatiin akaakayyuudha. Akka hooteenya. Abbaa keechanii. Haadha abbaa kiyyaatiin qarshii xiiqii tufaa abeebee tufaa. Kanan beeku kan isaanii. Amma haati tiyya immoo warqee roobaa buttaa jedhanii ishiin immoo madaroo kana achi akaakayyuun keenya immoo arsiitti gadi gale. Abbaan haadha teenya haati ta'e akaakayyuun akka wanti haadha tiyyaa duunan inni immoo ijoollee fudhateetu arsiitti gadi gale. Roobaa buttaa warqee roobaa buttaa jedha. Boolee buttaa kan boolee waaqee kan jedhanii jechuun kiyyas laga daadhii jiraayyuu laga daadhii du'ee. Amma ijoollee 12 qaba jedhanii kan du'anis du'anii kan jirus nan gaafatanii akkanumatti addaan hafeetu bakka asitti alagaa godhee Oromoo keechaa naamnis. Mee warra shubbuu ejersaa kana mee fira isaanii warra baqqalaa yaa'ee jira warri maqaadhaan yaadattan warri Asaffaa Hundee Ballaxa Shaabaraa Darajjee Ballaxaa fa'aa kana hunda warra shiboo ejersaati.
wanni isin gaafatu naannoo Mataskaana Gorgisii kanas ta'uu danda'a yookiin naannoo itti jiraatan kanas ta'uu danda'a. Galmi qaalluu yookiin galmi ayyaana turee bakka kam turee amma maal bakkee sun maal ta'e? Darti qaalluu ta'e Asaffaa Hundee jedhama. Warra Asaffaa Qaalluu ture. Nuti ammachiisa isaa ture. Ammachiisa maqaan keenya guyyaa ba'u ammachiisa taane maqaan keenya achi keessatti Asaffaa Hundeeti. Asaffaa Hundee. Inni immoo naannoo Gullit jedhamu jira. Achirra jira. Gullittuun bakka muraati. Gullit jechuun magaalaa keessa jirti. Asuma Garjii guyyaa yeroo fuudha deemtu karaarra jirti. Isa sooraa bulan. Gorgisuma gadi jechuun. Mana barumsaati gadi. Mana barumsa garjii ka jedhu isaa gadi jira. Gamoo isaa hin ijaarran amma irratti ijaaranii jiranii. Isaan du'anii jiranii. Dhaloonni Guyyaa isaanii isaan du'anii kan isaanii wanta baay'eedha. Guyyaa isaan du'anii reeffa awwaallee isinii kan awwaaltanii saaxinii duwwaa awwaaltan jedhanii turan. Isaan booda dallaa keessatti awwaalan. 30 immoo 60 kaffalanii dallaa keessatti awwaalan. ayyaantu waan ta'eef. Ayyaantu waan ta'eef. Isin immoo ayyaantu sanii manatti awwaaltanii saaxinii duwwaa fidan jedhan. Guyyaa biraa inni dallaan isaa gizee bal'atu asii kaasatii gara biraatti fudhadhaa gara biraatti awwaala jedhanii. Guyyaa ka'u awwaala isaa ilaalanii reeffa isaati ilaalatti gadi. Reeffa san immoo sillaasitti deemanii awwaalan jechuudha. Kabiraamoo maal jedhan? Eesonni isaan bira deemtanii isaanii qalan yeroo tokko hoggaadhaan yeroo tokko masqalatti hin qalan. Laga buunee gizee deebi'uu qalameessi eegasii galan. Seeratu jira. malkaa. Bataskaanni sun immoo maal jetti isaan maal jedhanii deemtanii akka achi hin nyaanne jedhan. Eessonni garuu dhokatanii gara duubatti hin barriin jirti. Gara isin galanii nyaatan achi. Mana galma sana. Galma sanaa deemanii nyaatan eessonni. Ofii dhokatanii nyaata. Uummata garuu maal jedhanii dhugaatii jedha kana achuma safara sanuu kaafachuu dandeessa. Uummataanii akka hin nyaanne mana sanii akka hin dhugne ka seexanaati jedhan. Isaan gara duubatti hin galanii nyaatan jechuudha. Eessoon akka jirutti achuma oolti. Galma sana jechuudha. Galma sana keessatti. Warri Asaffaa Hundee amma galmi suni akkamitti yeroo dhaqqabdanii umuriidhaan Beeknanii galma sana ammachiisaa achumatti amachiisa achumatti warra tokko. ijoolleen isaanii amma ijoolleen isaanii jirti. Warqoon iska jedhamu jirti. Ammas galma akka biraa qabdi. Egaa walitti dhufuu dandeessa. Isaan fayyadachi jirti. Ammas galma qabdi ishiinuu. Ishiinuu galma qabdi amma. Shanyii dabarnoochi. Naannoo amma shanyii tokko keessa jira. Orgina ishii galma qabdi. Orgina ishii kan Asaffaati. Asaffaa Hundee. Asaffaa Hundee. Eessatti achumatti moo? Achumatti. Gosa tokko jechaadha isin warruma tokko. Ishiin naannoo Baqqalheeyyii Asaffaa Warra keenya warra shiboo ejersaati. Warra shabbuu jirsaati. Asaffaa Hundee naannoo sana. Alfa naannoo sana. Gullallee keessaa warra shiboo ejersaa warra maannachuu keessu soyi. Baqqalee Pastor Baqqalee Days Adventist President. President ka turan sun warra Asaffaa Hundee warra keenya jechuudha. Isaan immoo garaadhaatii wal argan. Mana hojii haadha wajjin Abbaa isaatiin immoo abbaan isaa eessuma ta'a. Ollaadha isaan. Asaffaa Hundeen abbaa ayyaanaati. Warra ayyaanaati. Baqqaleeyyiin pirezidantii bakka nuti dhalanne jiran abbaan isaa duri kanan isinitti wajii olii isin hin jenne achitti dhalatee achitti guddate inni wajjin guddanne baqqala heeyyii birraati. Heeyyii birraan kuni jimaadhaan obboleewwan raagonii fi heeyyiin ijoollee hangafaaf quxisuuti. Baqqalaan kun achitti dhalate. Amma achitti dhalatee lafa qe'ee teechan akkatti dhufe moojii qe'ee isaaniittis ijaare jedhanii. mana wajjiniin naannoo keenya Mana sana wajjin guddanne. Harma tokkicha hoone haadha isaa harma hodhe. Baqqalaa wajjin. Haadha isaa harma tokkicha hoonee guddanne. Adventistii pirezidaantiidha Baqqalaan kun. Baqqalaan Seven Day Adventist. pirezidaantii not only Ethiopia Africa da free president